بسم الله الرحمن الرحيم. مقا ربيتين جلقبنا كن سينا أبا بكريدا كتا شنفات دعوة تطفين. سينا أبا بكريدا كن كتا شنفاتي كربين كتا شنفات ولدتنو ديبسي الحمد لله رب العالمين. أرى سينا أبا بكري كان كيستي صفة دبنا يوكاو إبسا دبنا يتودا إبسا مقا Abbaa Bakrii ibsuu kanaaf warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo kana immoo laayik sheer nuuf godhaa isiniin jennaa. Har'a seenaa Abbaa Bakriidhaa barannaa. Sifti isaa nama akkamiiti yaalaata? Sifti Abbaa Bakriidhaa nama akkamiiti? Inni maal fakkaata? Gurraacha moo diimaadha? Moo adiidha moo magaala? Kanaaf hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Dura irratti chaanala kana sabiskiraayib nu godha. Sabiskiraayib tuqadhaa. Sabiskiraayib tuqadhaa. Sabiskiraayib irratti mallattoo alaarmii kan fakkaattu sana oolirra kaayadhaa. Wanni angni isiniif gadhiisu akka dura isin dhaqqabuuf jecha isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Kanaaf har'a sagantaan keenya seenaa Abbaa Bakrii kutaa shanaffaati. Kutaan shanaffaa har'aa kun akkuma waliin dubbanne kutaa sadiirra jirra jechuudha. Akkuma beekamu kutaa takkaffaa fi lammaffaa keessattis dubbanneerra sanyii Abbaa Bakrii dubbanne tokko, maqaa Abbaa Bakriis dubbanne lama. Kan sadaffaa maali? Sifa Abbaa Bakrii yookaan ibsa Abbaa Bakrii. Namni takka akkuma waliin beeknu nama takka giseenii fi gaafatan inni maal fakkaata? Dheeraa moo gabaabaadha? Uqqataa moo gabbataadha? Maal fakkaata? Diimaa moo gurraacha moo magaala? Jennee wal gaafannaa jechuudha. Har'a mee sifa Abbaa Bakrii kanatti dhiyaadha. Abbaan Bakrii waan inni fakkaatu mee wajjin haa laallu. Amma waan Abbaa Bakrii ibsu waan sadaffaarra jirra. Assaalisu fi zikri sifati. Kan sadaffaadha waa'ee ibsa Abbaa Bakriiti radiyallahu anhu rabbi sarraa haa jaalatu. An Aayishata radiyallahu anhaa. Aishaa irraa gabaafame. Aishaa jechuun intala Abbaa Bakriiti. Amata yookaan waggaa 9 heerumtee Aishaan kan Abbaa Bakriiti. Eenyutu fuudhe Aishaa? Ergamaatu fuudhe alayhi salaatu wassalaam. Kanaafi Abbaan Bakrii fi ergamaan waliif maali? Isaan waliif soddaadha yookaan immoo Abbaan Bakrii ergamaan Abbaa Bakriitiif yookaan immoo Abbaan Bakrii ergamaadhaaf abbayyuudha. Maashaa Allah. Kanaafuu seenaan Abbaa Bakriidhaa kana fakkaataa. Aishaa ka jenne immoo intala Abbaa Bakriiti jennee. Maashaa Allahu. Jalqabumaa'uu usuma Makka jiranii isiidhaa amataa 6 dhaqee dubbatatee Abbaa Bakriitti dhufee yaa Abbaa Bakrii intala keenaaf kannii jeen Abbaa Bakriitiin. Akkasit duuba Abbaan Bakrii anaafati obboleeyyani nuti obboleessaa yaa ergamaa Rabbii dhowwachuuf hin jenne beeka. Anoo obboleessa kanaafi isiidhaa waggaa 6 yookaan amata 6 ergamaatti dhufee intala keenaaf kannii jeen. Abbaan Bakriitis anaa ati obboleeyyanii akkamitti fuuta jennaan rakkoo hin qabu. Obboleessa yoo taanes isiin naaf halaalii jeen. Egaa obboleeyyan keenya guyyaa sanirraa walitti soddoomanii guyyaa sanirraa
jaalalli abbaa bakriitiif ergamaa osuma duraa wal jaallatanii karaa takkaan illeen firummaa qabanii soddummaa qabanii maashaa allahu abbaan bakriidha jechuudha abbaa Aishaati radiyallahu anha rabbi sirra haa jaalatu. Aishaan darajaa hedduu qabdi ergamaan illeen jaalala guddaa Aishaadhaaf qaba dubra isii malee hin fuune haadha manaa kudha takka keessaa isiin dubra isiin jechuudha dubra takkaa hin heerumne ergamaatti heerumte waggaa 9 yookaan amata 9 Aishaan isiidha amata 18 irraa du'e alayhi salaatu wassalaam akkasii amata 9tti fuudhee isiidha amata 18 irraa du'e Aishaa irraa jechuudha akkasitti duuba osoo maa hin heerumin ergamaan eegarraa du'e osoo hin heerumin maaliif namni fuudhu hin jiru jaartii ergamaa yookaan haadha manaalee haadha manaa ergamaadha fuuchuun haraama haadha keenya waazwaajuhu ummahaatukum karabbiin jedhe jechuudha haati manaa isaadha haadha keessanii isiniif haadha je kanaaf fuuchuun hin danda'amu Aishaalleen wayita inni irraa du'u isiin amata 18 Aishaan seenaan Aishaadhaa dheeraadha inshaallahu yoo rabbi jedhe sagantaa biraatiin walitti hanga deebinutti amma seenaa abbaa bakriirra jira seenaa abbaa bakriirra jirra waqad qiila lahaa Aishaa kanaan ni jedhame sifii abbaa bakrin mi abbaa bakrii nuu ibsa saamee nuu himi sifa abbaa bakriidhaan nuu wassafi takkaa'uu nuu himii jedhaniin abbaan keenya akkamiitii jedhanii gaafatan duuba qaalat ni jette kaana abyada nahiifan khafiifu alcaaridayni ajna'a laa yastamsiku izaaruh يسترخي عن حقويه معروق الوجه غائر العينين ناتئ الجبهة عار الأشاجع خرجه أبو عمر دوبا عائشان ويتدبتو أبان كو تكاو أبان بكريدا جت كان أبيض أديدا جت دوبا أبان بكري بابتسامالي أديدا نما أديدا يجودا diimaa miti gurraacha miti adiidha duuba hadiisa ganaa dhufu keessatti immoo maal jedha kaana asmara inni magaala jedha isaa dhukkuffatee sakaraata du'aa keessa jiru itti dhufanii magaalummaa isaa argan duuba inni adiidha namni yeroo dhukkuffatee bifti isaanii jijjiirama ka duraan adii ture yoo takkaa'u diimaa ture bifti isaa ammoo ni gurraacha kanaaf wayita inni dhukkufatu bifti isaanii jijjiirama nama dhukkufatu sakaraata keessa jiru bifa isaa beekuun hin danda'amu kanaaf duuba obboleeyyan keenya kaana abyada abbaan bakriidha adiidha bifti isaadha nahiifa duuba huqqataa namaati annahiifu qaliilu lahmi jan akka lugaatti kafoon xiqqishaa qabu kafoon hin qabne ta'e huqqataan abbaan bakriidha duuba kanaafuu huqqinni nama nacibeessu huqqinni nama hin arrabsiisu kunooti abbaan bakrii huqqataadha arra nuti nama huqqataa tokko immoo ni arrabsina ni aibeessina namichi huqqataadha inni huqqina isaatiin arrabsina kanaaf abbaan bakriidha nahiifan jennaan huqqataadha kafoon hin qabne ta'e eja duuba akkasi duuba khafiifu alcaaridayni ammallee duuba alcaaridayni rifeensi maddii isaarra jiru takkaa'u areenni maddii isaarra jiru duuba hahaphiidha xixiqqishaadha rifeensi fuula lamaanirra jiru takkaa'u maddii isaa lamaanirra jiru xixiqqishaadha jee duuba alcaaridu jaanibul wajhi moggaa jechuudha ammallee duuba fuula lamaaniiti jechuudha duuba rifeensi moggaa fuula isaa lamaan jiru gaggabaabaa yookaan xixiqqaadha jechuudha yaa obboleeyyan keenya ajna'a jee duuba ajna'a ergaa rabbi ajna'a jechuun Aishaan ammallee rifeensi moggaa fuula isaa jiru gaggabaabaadha jette
عارضان يجو يقال هو خفيف العارضين شعر العارضين يجو رفينسي مقالي فول ساجر تقاو مدي ملا سارجر سن gaggabaa haphiidha rifeensi dhedheeraa miti jette duuba. Haaya obboleeyyan keenya duuba abbaan bakrii adiidha jenne huqqataadha jenne rifeensi moggaa mallaa isaa jiru gaggabaabaa haphiidha jenne. Ammas abbaan bakriidha ajinaa jechuun ajinaa of gaqqabaa namaati yaa obboleeyyan islaamaa ajinaa of gaqqabaa namaati jenna. Of gadi qaba duuba takabburummaa hin qabu, of guddisuu hin qabu, of gadi qaba. Al ajnaa jechuun akka lugaa arabaatti al inxinaa of gadi qaba jechuudha duuba. Haaya laa yastamsiku izaaruhu duuba jechuudha mallee qallinarraa huqqinarraa marxoonsaa itti hin teessu gad harkifatti. يسترخي عن حقويه مدي سارة قد إركفتي قد ديم دوبا مدي سارة مرتون قلت دوبا نما ديني بيادو ملي نما قامتا قد فتشودا بيادو متي أبان بكري داجت دوبا معروق الوجه دوبا فولي سادا أقتا كنتي فولي غرب راتي يولالتن غرب فولال يولالتن فولي سادا فولي أبا بكري دا uqqataadha. Ay qaliilul laxmi fuullisaa macruuq jechuun ay qaliilul laxmi foon hin qabu jechuudha duuba. Haaya fuula keessa abbaan bakriidha huqqataadha. Haaya ammallee sifa abbaa bakrii sifti ija abbaa bakrii hoo addisaa hoo ghaa'irul caynayni duuba ijjisaadha xixiqqishaadha. أي خفيف أي تكاد تكتفي أقل غافر رباتي غائر جتون دوبا كان إجيس هذا يجلم إجا وقتا يجلا تكو إجيس هذا تكشادا إجا بابا كي غرغدا متي إجيس هذا دوبا تكادا جي دوبا هايا سيفا إجيس هذا أقولالو ija abbaa bakrii xixiqqishaadha inni adiidha jenne ammallee duuba huqqataadha jenne qaamnisaa marxoon illee ittiin teessu huqqataa jenne fuula keessallee nama fuulli huqqataati jenne ijjisaadha ammoo xixiqqishaadha jenne naati'ul jabahati duuba gara adda isaa ogguu laallu adda jechuun waan ijaa fi mataa jidduu maal jedhaniin adda jennaan. naati'ul jabaha duuba fuullisaadha yookaan addisaa jechuudha. Addisaadha guddaa kata'e jechuudha. Naati jechuun akka afaan arabaatti ayil baaris jechuudha. Addisaadha keessaa as baheeti jira jechuudha duuba. Haaya addisaa guddaadha. Ijjisaa xixiqqashaadha. Inni bifaan adiidha huqqataadha fuullillee huqqataadha rifeensi moggaa lamaanii duuba moggaan lamaan mallaa isaadha rifeensisaa khafiifa jechuudha duuba khafiif xixiqqishaadha jechuudha gobbuu miti baay'ii miti. Haaya duuba Aishaan ogguu himtu akkas jettee kharrajahu Abuu Cumara. Haaya abbaan bakriidha kunoo duuba wasfii kana qabaa takkaa'u immoo ibsa kana qabaa akka Aishaan himtetti jechuudha. Rabbi sarraa haa jaalatu. Haaya obboleeyyan keenya haga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jennaa. Haaya ammas mee wal haa dhageenyu. وعن قيس بن أبي حازم قال قدمت على أبي بكر دوبا أبا بكر رند فجر دوبا صحاب تجكن قيس بن أبي حازم جدما قدمت على أبي بكر أبا بكر رند فما أبي أباك يا حازمي وجن أبا بكر رند في مرضه الذي مات فيه ركبا إني خيست جدوبا سكرات خيست فرأيته أبا بكر كان نركي رجل أسمر قربا ما قالته نركي آية
khafiiful lahmi kafoon hin qabne jechuu duuba asitti magaala jedhee duuba wal dhabe kareefuu adii jedhee kan ammaa ka adiisni kun immoo magaala jee isumaa immoo dhukkuba inni keessa du'e keessatti jee akkuma reefuu isinii hime hadiisa duraatu wal mashhuuru maa taqaddama jennaan hadiisa duraatu beekamaadha min annahu kaana abyada inni adii ture haaya yakhdibu bilxinnaa'i duuba harri isaa maalin hallata yakhdibu ni hallata abbaan bakriidha bilxinnaa'i jennaani bilxinnaa'i hinnaadhaan hallata mataa hallachuun ni taati garuu gurraachaan hallatanii dardara of fakkeessuun hin taatu malee haaya bilxinnaa'i wal katami jedhe duuba hinnaadhaan ni hallata wal katami ammallee duuba qacamaan illee ni hallata qacama jennaani katamiin kun akka afaan biyya keenyaatti qacama jedhaniin yookaan immoo akka afaan biyya biraatti qicoo jedhaniin duuba obboleeyyan keenya sifti abbaa bakriidha kana ture jechuudha haaya obboleeyyan keenya duuba fuula abbaa bakrii qaama abbaa bakriidha waan fakkaatu barre mataan isaa maal fakkaata laata karaa mataatinoo inni maal fakkaata haaya mee walaa dhaggeeffannu qaala haaya وعن الأسمعي قال أبو عمرو بن العلاء أبو عمرو بن علاء نمجيمو نجي دوبا كان النبي صلى الله عليه وسلم إرقى ربي نتاي أفراع جي إرقى ما ربي كمتا قبو تاي متان إرقى ما دا متان سا قبو دا متان سا بايي دا وكان أبو بكر أبان بكر لنتاي أفراع متان سا بايي قبو دا sifa mataa ogguu laallu abbaan bakrii fi ergamaan wal fakkaatu duuba abbaan bakriitis ergamaanis mataan isaanii maali baay'ina qabaa gobbina qabaa ay kasiiru sha'ri jechuudha duuba ka mataan baay'ee akka afaan arabaatti afraa jechuun kasiiru sha'ri ka mataan baay'ee yookaan hedduu ta'ee duuba mataa abbaa bakrii waan fakkaatu barree وكان عمر أصلع جي متان عمر بن خطاب مو إسان سدين كيسا أصلع مولو يجتو دوبا نمولاي مولو أصلع جتون كن أكفان رباتي لم يبق من شعره متى سرى إناف نجري أبان كتابكنا إلا حفاف مرسى ملي مرسى جينكم أتوكم ملي متان ساير رهنجرو وهو أن يبقى منه إرتنا في نوان تكا متانو مري إلا مثل الطرة يجون ما هو طرة يجون ما يجودا وأما الفجر يجو دوبا مثل الطرة ما أحاط بالظفر من اللحم ما أحاط بالظفر من اللحم xurraa jechuun waan marsee jiru qeensaa waan marse maal jedhaniin xiyyoo jedhaniimi xiyyoo fakkii xiyyoo malee mataan baay'inaan hin jirtu foon qeensatti jiru baay'eedha moo baay'ee miti jechuudha duuba akkuma san jechuudha misla xurraa fakkii xiyyoo akkas jechuun maal jechuudha baay'ee miti jechuudha kanaaf obboleeyyan keenya sifti mataa ergamaatii fi abbaa bakrii baay'eedha gobbuudha kan umarii immoo moluudha jenne mataan umariidhaa hin molaa'e wanni takka irra hin jiru baay'inaan irra hin jiru moggaatti hafte malee kanaaf sifa abbaa bakriidhaa har'a kanaan xumurraa hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura chaanala kanaaf warreen haaraya taatan sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana immoo sheer laayikii fi koomentii godhaatiin nu jajjabeessaa rabbiin sagantaa kuni shanaffaa waan ta'eef kutaa ja'affaatiin hanga rabbii walitti nu deebisutti inshaallahu kanaaf kun sagantaan keenya kanarraadha kutaa shanaffaati kutaa ja'affaatiin rabbii walitti nu haa deebisu jennaa wabillaahi tawfiiq